Komiin leen qaba maaliif jennani bar biyya kana biyyi Itoophiyaa banan kuni erga isin tokko deengadde deemte maaliif akkas Tigireen asii deemte bar biyya kana walumaa waamamnaa bar garuu rakkoo kophaatti rakkannanu. Dhaggeeffadhu biyya wajjin qabna malee rakkoo kophaatti qabna. Dhaggeeffadhu komeedha kun biyya waliin qabna rakkoo kophaa qabna. Ammoo osoo isaan beelaanii nuti dura ka'a. Dhageessa kun ka dhaggeeffadhu rakkoo kophaa qabaachuu qofaa miti osoo isaan beelaanii wallahi afran qalloon nama rafiftu osoo naannoo Affaar gaafa inni rakkoon jiru naannoo adda addaa gaafa maali mooxaatti rakkoon argame gaafa bichanaatti waa ijaarame jalqaba namni godhee fi ummata naannoo keenyaati sii galteemi. Nuti numaa teenyara santura nulaaleessa waan ajaa'iba santura nulaaleessa. Nulaaleessa akkas ta'uun keenya baroodha garuu rakkoo keenya kophumatti qabna irra katanna rakkoon qabnu baga wal bira jiraanne jechuudhumaa fi hamiin keenya bakka biraa dhaquu osoo hin taane keenya irra katanna rakkoon qabnu ulfadhaa miidiyaa irratti illee maxxansuu dadhabuun garuu immoo dhiphina moo bal'inaa yeroo kan nuti riphoodha waa'ee biraa irratti miidiyaa irratti illee dhuguma rakkoon akkanaa bahaa jira jedhanii miidiyaa gurguddaa ilaalaa miidiyaan innumti gurguddaan innumti sila abbaa qabuyyuu takka rakkoo naannoo kanaa yookaanis beela naannoo kanaa rikoogineeshina kennee fi beekamtii kennee dhuguma rakkoon jira jedhee ragaa ba'uu baatus akka sooshaalitti akka hawaasaatti hammi iyyaa jiru ammuma waa bakka citteen dhiide qofa hamma laalataa jiru qofa hamma waa ofii achii qabu qofa sii galee inni kaannan ilaallatu jedhee dhiiseera utuu immoo silaa rakkoon tokko gaambeellatti argame rakkoon tokko silaa indibiritti argame yookaan arbaa miincitti argame yookaan maaloo ta'e yookaan immoo gara olii kana gaa keessaa'uu gara olii kanatti argame namni jalqaba iyyuu nuyi maa rakkoo kana qophaa'uu rakkannes rakkoo keessan isinii beeynaallee wama tokko jechuudhumaaf malee hamaa biraatiif miti baga nu beeksisuu dhiiftanii nuyyuu sadan keenya sargal geenyaa jennaan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza keenya odon deemne waan takkaa jira Shee Jamal waan nuti agarru kana hawaasaan nurra arga. Hawaasni keenya kun dubbachuu hin danda'uunis hin dubbatu malee rakkoo amma nuti agarru kana isaanii nurra arga. Fakkeenyaaf gaafa ustaazonni keenya hidhaman Ahmadiin Jabalii fi Kaamil Shamsuu maqaa dheetaa akka hiriira hin baane uummanni keenya. Abuukii jechaa hiriira ba'aa turan. Si galtee hawaasni keenya akkas ture bara. Ahmadiin Jabal eega hidhaa keessa ganda hunda boodaane naannoo waarra baasee dubbachuu eegalle malee namni isaan dubbate hin jiru. Nuti keenyarra kabiraa irra jabeessina xabiyaa kana rabbumaan nu kanna isaaniif illee rabbi haa kannu. Si galtee hawaasni yeroo hedduu wajjin isin harka yeroo nagaya nulleen isin biraa mul'achuu baannu isin wajjin mul'attan. Yeroo nagayaatu jarri kun wajji deemaa hoggaa rakkoo maaliif ustaaz Raayyaa fi ustaaz Sufiyaan faan kophaa deemaa oolanii yeroo balloo malee jarri kun wajji yeroo rakkoon jiranii nuti immoo gaafa rakkoon isaanii dhufte keenya dhiibnee isaanii fi jinaa isaanoo maali waan jiru hawaasni keenya gaafii dhiyeessaa oola. Waan kana gaabbaan osoo ofirraa ilaale irra bareedduudha. Akka muslimtootaattis nuti amantii takka qabaachuun waan sabummaa san nuyi duunii balleessitu obboleeyyan. Ha beeksisan garuu rakkoo kana qaama kiyya keessaa bakka kanaatu na dhukkubee jirallee haa jedhan waa biraa takka nuun godhin laal dhageessa waa biraa tokko nuun jedhin garuu hawaasa koo keessaa bakka kanaatii waan ajalaa ta'ee jira qofaa haa jedhan isii kanallee dhabne. Hawaasni keenya kana walii dirmachuu beekuu wal bira dhaabbachuu beekuun Harargeen rakkoon Baaleetii yettee Baale rakkoon Harargeetii yettee Jimma rakkoon Baaleetii yettee Wallagga rakkoon Wallootii yettee kana wal bira dhaabbachuu hawaasni keenya beekuun wanni kanarra nama gammachiisu hin jiru. Rakkoon akka rakkootti osuma nama gaddisiiftu hawaasni keenya wal beekee walii beekee wal bira dhaabbachuu danda'uun waan hedduu nama gammachiisu. Wanti nuti barbaannus kanuma ka barbaannee dhabnes kanuma. Alhamdulillah eega nuti wal beeyne eega nuti wal qabannee wal bira dhaabbachuu fi walii rahmatu eegalle rabbiin nuuf rahmata. Ni ture malee roobni amma rorroobaa jira haa xiqqaatu haa guddatu. Gaafa nuti rahmata walii goonu rabbiin rahmata numaaf godha. Eegalee jira rahmata kanallee kattifuuf rabbi nuuf haa godhu jennaan. Hawaasni keenya Baalee beela'u jira Booranaa fi Gujiidhaa beela'u jira obboleeyyan keenya warri sikkoo mandoo Baalee qofa gargaaruufuu gargaarsa biraa isaan fe'isa malee gargaaruu hin dandeenye. Akkasuma taachuu wajjin ammoo osoo beeltii naannoo isaaniillee akka ajaa'ibaa jirtu Harargeen rakkattee beelooytee jiraachuu hin qabdu keenyas rakkatu sunis keenya bira dhaabbachuu qabna jennee irra kanatti osoo hin rakkoo keessa jiranii as gallaaluu jechuun wallahi wanni kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Hawaasni keenya wal beekee jira waliifis beekee jira bakki biraallee fakkeenya sikkoo mandoo irraa fudhachuu qabdiin jaa maaliif jennaan osoo ichi beelti Baalee keessa hawaasa keenya waatu jirtuuti Harargee yaadatan silaa beelumachiisan irratti xiyyeeffachuu qaban ture. Erganii qabanii kanumatti jalqaba Harargee kun qaata dhagahame dhaqaa Harargee nu ilaalaa jedhnaan dhufne kan Harargee achiis ergatanii illee jiranii naannoo hanqatteellee ergachuutti jiranii kanumaa wajjin garuu jalqabaa Afran Qalloo nu ilaalaa jennaan dhufne jedhe.